Yooyyaa jirtu uummata bashtii akkam jirtanii nageenyi isiniif haa baay'atu. Uummata Oromoo kallattii maraan jirtanii baha lixaa kaabaa kibba jirtan hundi keessaniyyuu nageenyi kiyya kabajaa isiniif haa baay'atu jecha kuni michuutuubidha. Michuutuu jechuun yuutuubii kiyya haaraan amma banee michuutuubidha. Michuutuu kana like, share, subscribe naa gochuudhaan hiriyoota kiyyas namooti yuutuubii kana ilaalaa jirtan hundi keessanii akkana bira dhaabbatanii isin jedha. Michuutuu reefu banamee haaraadha. Subscribe illee hin qabu. Garuu michuutuu gara fuulduraatti wantoota baay'ee irratti entertainmentii garaagaraa dabalatee wantoota qoosaa wantoota saba keenyaan illee wal ilaallatanii rakkoolee saba keenyaa illee ta'uu danda'a. Wantoota barsiisoo garaagaraa qophiilee bashannanaas ta'uu danda'a. Michuutuu irratti hojjechuun barbaada. Kanaaf michuutuu immoo like, share, subscribe gochuudhaan akkana bira dhaabbattan asumarraan nagaa kiyya kabajaa isin gaafadha jechuudha. Hundi keessaniyyuu like, share, subscribe naa godha. Michuutuun immoo kan kiyya qofaa miti jechuudha. Kan uummata bal'aadha. Kan hunda keenyaa gochuun barbaada. Waan kan keenya ta'e tokko irratti hojjechuun barbaada waan ta'eef michuutuu subscribe